mucaan baajaajii tokkittii qabu gurguree biyya Arabaatti ishee ergeetu isheen garuu deemtee ji'a 7tti sagante. Amma mucaa sanatu fajjeese. Mucaan sun haadha isaatiif tokkichuma. Baajaajii tokko haati isaa bitteef. Baajaajii sanaan hojjeteetu kiraa manaa haadhaa kaffala. Galgala biddeen bitee gala. Sukkaaraa fi buna bitaaf. Amma yeroo dhiyoo kana keessa torban hin guunne viidiyoo tokko hojjete. Yaa haadha koo atumti qofaan dhiifama naa godhi. Natti boqochuudha itteen na guddiste. Ani garuu si boqochiisuu hin dandeenye. Waan biraa miti biddeenan galgala bitee galuu fi bunaaf sukkaaran si bitee galu sana yaadattee hin gaddini. Ani jiraachuudhaaf hamilee waan an dhabeefan murtoo kana fudhadhe bakkan hin deebinetti deemeeraa jedheetu viidiyoo waraabee bilbila isaa keessa kaa'eetu fajjeese. Yeroo wal fuudhanii magaalaan Finfinnee kana keessatti isaan lamaan isaaniiyyuu baadiyyaa garaagaraatti hojiidhaaf as dhufan. Inni suni haadha isaa wajjiniin as dhufe. Sababii nageenyaatii fi baadiyyaa irraa Finfinneetti galanii waan qabdu gurgurtee haati isaa naannoo Shaggarii gara Buraayyuu kanatti akka inni hojii baajaajii hojjetee ishee jiraachisuuf baajaajii bitteef mana kiraa keessa taa'u. Mucaan isheen shamar durbaa immoo faabrikaa hojjetti. Akka tasaa baajaajiidhum keessatti bare. Achi booddee wal baranii sin fuudha jedhee tole jetteef. Waan nama ajaa'ibu isheen biyyatti heerumtee turte abbaa manaa qabdi. Mucaa dhiiraa tokkos deesseetti. Isaan garuu akka waan hin heerumne akka waan dhalas hin qabneetti itti dhiyaattee itti heerumte. Mucaanis jaalatee fuudhe. Haati isaas baay'ee gammaddeef. Yaada tokko dhiyeesteef intalli gamni kun. Utuun biyya Arabaa deemee dhaqee hojjedhee lafa nuu bitaa mana nuu ijaaraa. Siifis hojii kanan si jijjiiraa jetteen. Biyya Arabaatti ishee erguudhaa jedhee baajaajii isaa gurguree paaspoortii baay'iseefiitu ishiin dhaqxee hojjettee nuu deebiste dheetu biyya Arabaatti ishee erge kaffaleefi. Isheen garuu deemteetu ji'a 7 gaafa ta'u waan amanuudhaaf isa rakkisu mucaatti ergite. Mucaa baajaajii tokkitti haati isaa waan qabdu gurgurtee bitteefi baajaajii gurgursiistee ittiin deemteetu ji'a 7 booddee qarshii 100 150 mucaatti ergiteeti. Wanta ati natti baaste kanan caalu jetteen. Mucaani namarraa baajaajii oolmaa guyyaatiin fuudheetu hojjeta. Hanga isheen deemtee nuu bittutti jedhe. Isheen garuu gaafa ji'a 7 suura daa'ima isheetii fi suura abbaa manaa ishee isa biyyaatti ergite. Mucaan koo abbaa malee abbaa faadha malee akka inni guddatu hin barbaadu. Ani jalqabayyuu gaa'ilan qaban ture. Abbaa manaa kootii wal lollaalan Buraayyuu dhufe. Na gargaartee waan asiin nageesseef sin galateeffadha. Carraa gaariin si hawwaa. Kana booda garuu ishiin haadha manaa kooti jettee hin yaadini. Kana booda nan argitu. Dhiifama naa godhi jetteetu viidiyoo waraabdee suura abbaa manaa ishii fi suura mucaa ishiiti kan jalqaba waliin ka'anii abbaa manaa ishii wajjin araaramuu ragaa guutuu itti ergite mucaatti. Mucaan gaafa kana argu amanuu dadhabe. Namatti matu sin dhabe. Dhumarratti dhugaa ta'uu isaa gaafa baru garuu viidiyoo nama sinin jedhe kana waraabeet haadha isaatiin nan yaadin haadha koo biddeen galgala bitee galu sana yaadini. Ani bakkan hin deebinetti deemeeraa jedheetu lubbuu isaa dabarse. Maaloo dhiironni keenya yeroo magaalaatti shamarran tokko waliin gaa'ela dhaabbachuuf yaaddan ishiin durbaa inni dhiiraasi baakgiraawundii walii qo'adhaa wal qoradhaa wal gaafadhaa. Baay'eetu daa'ima gatee magaalaatti gale. Akka waan hin fuune akka waan hin heerumneetti haaraa godhee of dhiyeessa. Shamarreen kuni dhugaan sitti maa jireenya gaariin jiraadha seeti miti jireenya gaariin jiraattu. Halkan tokko cinaachi kee boqotee ciisee hin bulu. Waaqaa fi lafatu si abaara. Imimmaan harmee mucaa kanaatu fuula waaqaatti lafa irratti waaqa irratti sitti farada. Wanta gaarii ofii keetii argachuuf jettee gaarii nama jalaa jalliste. Biddeen furdaa nyaachuuf jetteetu biddeena nama gaarummaa si yaadee jalaa qal'iste. Adaraa obboloota ko wanta darbuuf jettanii wanta hin taane walirratti hin yaadina. Fuulleffadhaati wal gaafadhaa wal qoradhaa. Kanuman sinii dhaama. Obboleessa keessan namoota hedduu waan akkasiitiin rakkata. Namoota hedduudhaaf sheer godhaa viidiyoo kana. Namni baay'ee waa irraa barata. Waan sheer gootaniif immoo Waaqayyo sinaa eebbisu. Galatoomaa sinin jaalladha.